Weerartoota Somaalee dirree dhawaa qabachuuf yaalan duuba shirri caasaa bulchiinsaa jiraachuutu dhaga'ame. Daballi mindaa hojjettoota mootummaa hordofanii daldaltoonni gatii meeshaalee ol kaasuun qaala'insa jireenyaa akka nammeessineef ministeerri daldalaa ibsa baasee jira. Namichi taphataa kubbaa miilaa lammii biyya Gaanaa Antinoo Siminihoo shanyummaadhaan arrabsee dirree kubbaa miilaa akka hin seenne adabamee jira. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti aansina. Lafa Oromoo Somaalee dhaalchisuuf caasaan bulchiinsa dirree dhawaa kanneen saba Somaaleetiin shirri xaxamaa jiraachuutu himame. Baatii takka duraa weerara humni addaa Somaalee taasiseen magaalaa dirree dhawaa ganda Abdii Boruutti haadha ulfa baatii afurii addeen Siyaas Yaadoo wareeguun Oromoota ganda Abdii Boruu qeerraa buqqaasuun ni yaadatama. Haqa addeen Siyaas Yaadoo akka dho'ifamuuf caasaan bulchiinsaa itti aanaa kantiibaa dabalatee shirri manguddoonni Somaalee xaxaniin maatii addeen Siyaas Yaadootiif gumaadha jechuudhaan qarshiin 100,000 namaan ergamuu fi maddeen dirree dhawaa eeraniiti jiran. Kana malees maatiin addeen Siyaas Yaad akka horii makiinaan dhaweetti gumaadha jaanii karaa manguddoota Somaalee dirree dhawaatiin qarshiin 100,000 ollaatti nuuf kenname jechuudhaan himaniiti jiran. Kun tuffii Oromoota magaalaa dirree dhawaa yoo ta'u yeroo ammaan tana magaalaa dirree dhawaatti humni addaa weerara haaraa banuudhaaf duula qindaawaa pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad duuba jiruun qindaawaa jiraachuutu dhaga'ame. Dhimma dabalii mindaa kanaan wal qabsiisee daldaltoonni gatii meeshaa irratti dabaluun qaala'insa jireenya uummata Itoophiyaa irratti akka hin fidneef ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa gabayaa Dr. Kaasahuun Goffee ibsa baaseen dabalii mindaa kun haala jireenya hojjettoota mootummaa kanneen uummata biyya keenyaa keessaa 200 hin caalle fooyyessuuf tajaajila mootummaa hawaasaaf kennu bu'aa qabeessa taasisuuf akka ta'e ibse muuxannoo kanaan dura irraa akka hubatamutti hawaasni daldalaa harki caalaan seeraa fi sirnaan socho'uun isaa kan galateeffamu ta'us daldaltoonni fi jaalattoonni tokko dabalii mindaa sababa godhachuun faayidaa hin malle argachuuf akka ariifachaa jiran hubanneeti jirra. Gochi akkasii gocha hamilee cabsuu fi fiigicha faayidaa argachuuf taasifamuu fi naamusaa fi hamilee daldalaa walii wal bira qabamee yoo ilaalamu gocha qaaneessaa ta'uu isaa beekameeti jira. Bu'uuruma kanaan labsii lakkoofsa 980 muraa bara 2008 fi 813 muraa bara 2006 akkasumas seera yakkaa bara 1999 baheen sochiin daldala seeraan ala raawwachuun meeshaalee daldalaatii fi tajaajiloota kamirrattuu daballii gatii madaalawaa hin taane yookaan hanqina namtolchee uumuuf oomishni dho'isamuu fi seeraan ala kuufaman hundinuu hojii akkanaa irraa akka of qusatan hubachiisuu barbaanna jechuudhaan caasaaleen nageenyaa daldaltoota gochoota akkanarratti raawwatan irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan to'annoo seeraa fi naamusa qabeessaa akka taasisanis ministeerichi akeekkachiisa dabarseeti jira. Tapha kubbaa miilaa jimmata dabree kilabni Liverpool fi Bournemouth waliin taphatan irratti injifannoo Liverpool Bournemouth 4-2 mo'atiin daqiiqaa 29 irratti yeroo Bournemouth goolii galfatu taphataa sarara jidduu Bournemouth kan ta'e lammii biyya Gaanaa Antonii Semenyo irratti namichi jibba shanyummaa Afrikaanotaa qabu taphataa kana shanyummaan yoo arrabsu sababa kanaanis taphichi daqiiqaa muraasaaf addaan citeeti ture. Namicha ganna 47 deeggaraa Liverpool yakka kana raawwate to'annaa poolisii jala oolfamuun qorannoon erga irratti taasifameen booda adabbiin itti kennameeti jira. Adabbii namicha arrabsuu shanyummaatiin arrabsee kanaan namichi kun kanaan booda dirree kubbaa miilaa akka hin seennee fi dirree kubbaa miilarraa kiiloomeetira 2 fagaatee akka argamu itti murameeti jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabdeen dhiyaanne kanan gammaatti caqasaa turtanii oduu yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.